Biqiltuu miidhagdiin qacalee warra wal jaalachuun faayamee ganamaan rabbiinuu qopheessee kan walii godhuun isin uume zabanni qophummaan jiraachuu isin laameen jidduu fuudhame rammee fi Aishaa jaalalaan wal fuudhatee galuun jaarame rammee fi Aishaa jaalalaan wal fuudhatee galuun jaarame bismillah jechuun jalqaba akkasiin eegaluun nattola alhamdulillahi agarree guyyaa arguuf turre hamiila gammannus isaaniin dagannu jenna salaamullahi alaa ergamaa rabbii koo jaalallee bareedaa sanka ija kuulaa baga gammaddanii sillachuu waliin arguuf guyyaa jaalalaa duniyaa keessattis buhaaruuf wal fuudhuun keessarraa sammaalaa waan isin lamaan booda hafee wal qabaachuu keessantu caalaa warqii urjii lafarra yaatu wal fakkaattu haalaaf amalaan warqii urjii lafarra yaatu wal fakkaattu haalaaf amalaan ifaan gammachuu qabsiifame dhaabbataadha hin taa'u dhamaa jireenya imaanaa mi'aawaa soorataa jaalalaa dandamaa sadarkaa gaa'ilaa dhaqqabuun ulaagaan keessan barguutamaa walitti hidhamuun keessanii fuulduraaf yoomuu jijjiiramaa marfeen jaalalaa mirkaansitu hoggayyuu rammeedhaaf kennamaa Dr. Aishaarraa fudhatee hin qabu laala dabbaramaa mallaa dhungorraa dagataamte tan namaaf hin godhin hayyamaa Aishaan guutuusaa fudhattee dhungatti galgala ganamaa Aishaan guutuusaa fudhattee dhungatti galgala ganamaa biqiltuu miidhagdiin qacalee warra wal jaalachuun faayamee ganamaan rabbiinuu qopheessee kan walii godhuun isin uume zabanni qophummaan jiraachuu isin laameen jidduu fuudhame rammee fi Aishaa jaalalaan wal fuudhatee galuun jaarame rammee fi Aishaa jaalalaan wal fuudhatee galuun jaarame gammachuu bareedduu jaalalaa eegaa turtan guyyaa yoom dhufaa isinii wajjin qooddachuudhaaf hirmaannee aalii ollaa cufaan galaanni jaalalaa qulqulluun burqaan injitu itti fufaa qoflaa taphachaanuuf buhaaraa deemaa fuuldurri keessan kufaa qoflaa taphachaanuuf buhaaraa deemaa fuuldurri keessan kufaa jaalallee qaamaaf qalbiin tolee tan ammaa ol mul'attu lafaa isinirra haa qabu rabbiin budaa jinnii fi insi cufaa daraa bubbeen futee haa godhu nama isin jibbuu hin hafaa imaama biyyaanuu fargadhaa ilma akka Abuu Haniifaa imaama biyyaanuu fargadhaa ilma akka Abuu Haniifaa rammeen jaalala Aishaasaa fuudhee galfatuudhaan ibsataa duraanuu hanga guyyaa har'aa isumaaf turte ol guddataa iddoo dhaalota isi argee bareedduu tondisuu ashiitaa fuudhee haadhaaf abbaa sibiraa je'ee naatu wajjin jiraataa waliin rayyaati uumasaanii rabbii waaniif fakkeesse akkaataa haalaa fi amalli jaalalaa kan saanii lachuu wal fakkaataa
isin dararrameen duraanuu dhiira jaalalaati bargoota umrii dheertuu wajjin jiraadha jennaanii waliin jechaafata umrii dheertuu wajjin jiraadha jennaanii waliin jechaafata biqiltuu meeradiin kajalee warra wal jaalachuun faayame ganamaan rabbiinuu qopheessee kan walii godhuun isin uume zabanni kopummaan jiraachuu isin lameen jidduu fuudhame Rammii fi Aishaa jaalalaan wal fudhatee galuun jaarame Rammii fi Aishaa jaalalaan wal fudhatee galuun jaarame jireenya keessan qofa miti isin uummataafis imaama irrinni yoomuu hin dhabamu abdeetiif godha haara yooma manni keessa yoomuu haa ta'u mana quufaa fi misooma haalli isin wajjin wal simu daranuu haa ta'u guutama aniif kee haa dhufu hangasu ummuu haaniif kee gammachiisi yaa rabbi ilmaan abbaa caalu jidduu isaaniitti argamsiisi sadarkaa qabeenyaa fi fayyaa guutuudhaa wajjin jiraachisi atuuni beeytaa waasiniimu umrii isaanii na gammachiisi atuuni beeytaa waasiniimu umrii isaanii wajjin dheereysi atuuni beeytaa waasiniimu umrii isaanii wajjin dheereysi biqiltuu meeradiin kajalee warra wal jaalachuun faayame ganamaan rabbiinuu qopheessee kan walii godhuun isin uume zabanni kopummaan jiraachuu isin lameen jidduu fuudhame Rammii fi Aishaa jaalalaan wal fudhatee galuun jaarame Rammii fi Aishaa jaalalaan wal fudhatee galuun